Tiya guddaan si jaalladhaa jaalalan qabummoo siin ibsa wayita dhufummoo gaafa yeroon darbe kan kanaa olii akkasii abdii guddaan si biraa qaba fayyaanaa ta'e guddaan si jaalladha. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyamboo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoon isiniin jedha. Har'a buloota kiyya faanaanii tapha tokko taphachuudhaaf dhufnee jirra. Tapha kana immoo jarreen kun waadaa seenanii jiru. Tapha kana irraa wanne yoo ta'e immoo ofishaanitti waan dubbatan qabu jechuudha. Kanaaf asmaanii tapha kana itti fufuudhaan dursa viidiyoo kana itti fuftanii ilaaluudhaan dursa like share subscribe gochuudhaan hordofaan isiniin jedha. Mee obboloota kiyyarraa tokko isaanirraa jecha fuudha. Jalqabammoo maal gootani like gootani share gootani subscribe gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Na jajjabeessaa Oromoon Oromoof gaachaa naadhaan isiniin jedha. Itti fufu. Tole akkuma mul'atamuuf yaalametti kabajamtoota hordoftoota Obsiyamboo egaa miidiyaa keenya akka daawwachaa jirtan baay'ee isin hordofaa irraa akkasumallee baay'ee isin galateeffannaa egaa akkuma isheen amma yaada kaasuuf yaalte gara miidiyaa kanaatti dhufnee gaaffii gaafatamu qophoofnee jirra. Kanaaf gaaffii gaafatamne kana immoo hamma dandeenya hin deebisnu yoo ta'e immoo umar akkam akka ta'uu danda'u isinumti akkam nu wajjin hin turtan kabajaan isin gaafannaa akka carraamma carrashaa warreen kana ilaaltan like share subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafannaa turtii gaarii haa ta'u nu waliin turaa isiniin jenna. Ani immoo kan inni isiniin jedhu ixaan kun maalidha jettanii yoo yaaddan dhugaa rabbi dubbachuuf baay'eetti bohaartiin isiniin jedha. Baay'ee nama bohaarsaa waadaa kan namni hin daawwanne yoo inni immoo raawwanne immoo yaani in argitu walumaa. Yalla shuufu baatee itti fuulee koobet. Itti fuulee shinii. Yalla tokko tokko fuudha. Imbani? No, isin miti kan baay'ee. Eshi. Gaaf. Itti kennaa nagaa. Kanaafii yoo jiraate ala halaka. Tara qaba achitti imbaniina. Gabaa guuttee barreesse. Eshi. Maqaa gootota durii. Maqaa gootota. Biirii qaba. Biirii qabdaa. Maqaa goototaati. Baay'ee salphaa. Kuni salphata. Eewwa. Inni salphata. Wayyoo. Narraalaalinka waan kana ammoo hojjetta. Keessa jiru. Duuba shamarree gibbii kana keessa jirtu tokko ishii kaatee dhungachuu qabdi. Wayyoo. Wayyoo. Barreesseera xumureera. Raapoo koshaa bisee jedhu. Bakka lawaari. Sirrii miti ayyaanni haadhaa goe. Argeera bee argeera yaadu. Maal tafe bakka lawaariidha bakka gootota Oromoo maare bakka lawaari manjeeyo. Kolonaa bakka laatu takka maalo. Argateera. Argeera. Kolonaa bakka laa sirrii miti bakka lawaari bakka. Wayyoo. Bakka lawaari miti. Bakka lawaari. Intaane an argeera garuu. Kabbada Buzunash. Kan ka'e jechuudha. Kankoo. Kansaawo. Kankoo bakka lawaari. Ifatama garuu gaaffii gabaajeen yeroo nama gaafatamu kan addunyaan beeku ta'uu qaba. Tola sabbadhaa wanne taaf dhaa'oo keenya sirriin. Nam morma. Maal jeeroo? Waaqa jeerani. Kiristoosi bakka lawaari maarami. Bakka laamoo. Yalla amma ka'e. Bakka laamiti. Waarii miti ka waarii. Akkas argeeran an argeera. Yes. Argeera. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Bakka sigaa. Kai. Yalla.
يلا كايدو ده فيك كدب كدينو كدي دبي دبي كدينو خلاص طب كويس خلاص اوف يا oye acá itaaf Wah, may tato ko. Warastani sagani. Warastani. Ani tira. Ya karta kare gara seçti. Waraaba jire. Tapha saduraa goolannee jirra marsaa biraatiin ixaa fudhachuudhaan immoo walitti deemnee jiran siin jedha. Ashinutti siiqaa keenya fudhachuuf qophoofnee jirra. Nagar gari. Itti kennaa nagataan. Naga sao. Yaa Rabbi. Ina namoachuu abdiin qaba. Atis akkasuma maqaa goototaa Anis. itti barreessite. Okay. Naangalle. Si, kumeen hundi taa'e maal maali? Fiqaadha. Eewa akka jedhu Adeemta nama kun. kan saa. No. Okay. Itti mika. Jijjiireera. Haadha jiitu miila dhiquu qabu. Nanika. Nanika. Ugaan nanika. Bijaan nanika. Kee maali? Somne bafakkese. Anina nanika. Annanika. Miila armee koo ni kee ma wanti namu fachiisu jira natti hin fakkaatu. Nan hojjedha. Kana garaa koo guutuu nan hojjedha den. Danedha. Itti mi dubbisiiseera. Oromoo wallaalaa re. Oromoo ta'e Oromoo wallaala. Elamoo qilxu. Ani kun ammoo dhaan jira naa dubbisa. Elamoo qilxu. Gootota keenya Abishee Garba. Oromoo ta'e Rabboon Oromoo wallaalaa re. Anaa gargar kutaa takkaa garee. Argattee? Argachuun kee nama gammachiisa. Ani gargachuu kotti baay'ee gammadeen jira. Miila dhiquudha dafi bishaan fidadhu qophii godhu hundayyuu. Bishaan na fida. Kota. Ara kota. Namni hafeen jiru namni rukutamu. Kan kiyya jirtu dhiisuu miti. Abbaa ta'e eeyyamsiifattee akka qoosaan raawwachuu qabda dirqama jalqaba dubbatu. Udduun na dhumeera. Udduun na dhumeera. Sinan ta'a turan. Oromoon nama kabajannu. Udduun na dhumeera. Kota kai jala. Udduun na dhumeen ture. No. Mataatamaa fidi. Maal faayida sirratti? Maal faayida sirratti? Luka nama dhiquuf immoo illee daa'ima wayyaa rabboo wayyuu. Si Rabbiraan Oromoo ta'e Oromoo wallaala jettanii Oromoo qilxuu wallaala. Anillee gootota keenya. Miila armee keenya oonaqee ana wanti na ceephaasisu hin jiru. Kanaafuu Gadi taa'e maal akkanatti taa'anii dhiqu? Itti kennaa. Maali fakkeessuun hin danda'amu?
Wayyo. Seeraan inni itti taanaan hin nyaannu. Ina dabamtaa jechuudha. Amen. Eeywa. Amen. Fayyaanu taasinis umurii nu beera anu jira asinin jenna. Adis guddaa isaa galatoma. Tole galatoma. Eeywa. Obse. Jira asinin jenna. Obse. Komiin qaba. Namni biyya isaatti miila tokko dhiqee miila tokko dhiqee. Ay kun waliif yaaduudha dhiisii. Kai jiituu gaafadhu. Hame. No isi qosa. In qosi naakaa. Jaalallee kiyyaa egaa natti heerumuudhaaf siin kaadhimateen jira. Hordoftoota keenya gaaffii isaatiif nama abboomuu dhabee kinoo puushaappii 15 dalaguudhaaf qophaa'ee jira. Wahad waan tokko laam sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan isi kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan Nyamatti tolaa jechuudha. Nama biraa bakka buufnee jira. Kottu bakka. Dhugaa kan akkasaan jiru muddiiman rabbi kottu. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota Obsee Amboo egaa miidiyaa keenya gara xumuraatti jira. Egaa yaa'u hamma turtii sa'aatii jalqabaarraa kaasnee hanga sa'aatii kanaatti wajjin turu nu hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jira. Tole miidiyaan kunis kan nuuf dhiyaate ani akka yaada dhuunfaatti natti toleera nama reereera isiniin jedha akkuma silaa kaasuudhaaf yaalli immoo hundumti keessaniyyuu subscribe share like akka waliif gootan kabajaan isin gaafanna. Miidiyaa gaarii haa ta'u wayita dhufu kan nu eegde yoo ta'es qophiidhaan isiniif qopheessina. Galatoomaa isiniin jenna. Yaada obboleettii koo gaaffii wal dorgommii gar tokko hafuun gar tokko mo'achuun nutti tolee jira. Viidiyoo ishii laakkee subscribe gochuudhaan. Subscribe gochuun Obsee Amboo yoo jettanii barreessitan irratti nu argachuu dandeessu. Wayita ta'an immoo gaaffii biraatiin isinii dhiyaata. Wanta barbaadan immoo koomentii jalatti yoo nu barreessitan isiniif hojjechuudhaaf qophiidha jechuu dandeessu. Akkam jirtu hordoftoota miidiyaa yuutuubii Obsee Amboo wanta ta'an hundi keessanii warri nu ilaalaa kan nu hordofaa jirtan akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jechuun eegala. Har'as waan nuti qabannee dhiyaannee wal dorgommii baay'ee dirnameedha baay'ee kan nama kubbisuudha akkasumas warri miidiyaa keenya hordofaa jirtan laayik sheer nu godhaa nu hordofaa waliin jiraata. Eeshi rabbira. Mtooti sitti dhaga'ame adiyoo gaaffii kana qopheessuudhaaf maaltu sitti dhaga'ama? Ga'ee qabda malee yoo keessa jirta gaaffii kana siidha kan qopheessee gaaffii kana immoo banee kan dubbise siidha. Ijoolleen kun gaaffii kana guutuu isaa warreen deebisan jiru moo hanquu kan deebisanii adabbii fudhatan jiru. Ijoollee hanquu deebisan kana irratti maqaa goototaa kan barreessuu dadhaban kana irratti maali jettee yaadda? Maqaa goototaa irra deebi'anii dubbisanii seeraan maqaa gootota isaanii baruu qabu jettamoo asuma irratti shillaa itti ilaalta. Maaltu sitti dhaga'ama? Sagalee kee fuudhuudhaas. Dorgommii asittuutti gaggeeffamaa ture keessatti akkasumas maqaa gabaajee barreessuudhaan namoonni gabaajee san fuutan muraasa isaanii jiru kan hin fuunne immoo muraasa isaanii jiru akkasumas warroonni gabaajee sana deemanillee maqaa goototaa san adeemsa dhufutti yookiin taraa sadarkaa lammaffaa irratti baranii nuti qabu jira. Dorgommii as keessatti kana keessatti immoo waan nama gammachiisu waan sammuu namaatti bohaarsu viidiyoo kana share like godhaadha isinii jenna. Okay, hundumti keessanuu galatoomaan isiniin jira. Viidiyoon kun yoo isinitti tolu baate Obsee viidiyoo kanarratti dogoggorri jira jettanii yoo dubbattan ani nama sirraa'uu danda'uudha. Koomentii jalatti na barreessan isiniin jira. Waan immoo ijoollee kana faana taanee isin ejjan yoo barbaadan koomentiin yeroo banaadha. Koomentii jalatti nu barreessan isiniin jira. Nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Galatoomaan shaaloom. Jiraadha deebana.